waan ajaa'ibaa tokko qabadee isiniif dhiyaadhe tan jira. Hanga dhuma viidiyootu na duukaa ta'uu hin dagatiin isiniin jedha. Wanta irra qabadee isiniif dhiyaadhe Feesbuukii irrattidha. Feesbuukii irratti akkasiin Feesbuukii fayyadamaa jirtan, akkasiin chaatii irra jirtan, akka namatti hin mul'anne yoo barbaadan, waan isin gochaa jirtan akka namatti hin mul'anne yoo barbaadan akkaataa ittiin of gochuu dandeessan yookaan cufuu dandeessan inni isinitti agarsiisa. Warri haa mul'atu barbaadan akka namatti dhiisuu ni dandeessu. Namatti haa mul'atu barbaadan akkasiin irra jirtan, akkasiin fayyadamaa jirtan Feesbuukii namni haa ilaaluu barbaada akka itti dhiisuu dandeessu. Garuu namni na jalaan ilaalee nan argina kan irra jiru yoo barbaadan immoo siitingii kana sirreeffadhaa isiniin jedha. Hanga dhumaatti ilaala. Yoo yaa jajjabuuwwan nagaa keessanii nagaa goote waan haaraatiin deebi'ee tan jira. Ibsaa absirraarras waan ajaa'ibaa tokko qabadee isiniif dhiyaatee tan jira. Viidiyoo irraa keessattis chaatii irra akka jirtaniif hin jirre akkaataa ittiin gochuu dandeessaniin isinitti agarsiisa. Feesbuukii keessa hanga xumuraatti na duukaa ta'uu hin dagatina. Sandura garuu warroonni YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti makamaa isiniin jenna. Kallattuma gara viidiyoo keenya irratti erga darbine laayit fi Feesbuukii fayyadamiin isinitti agarsiisa. Achi keessa ni lixxu jechuudha. Kallattuma piroofaayilii Feesbuukii keessan keessa edda siqxanii kunoo gara kanarraa mallattoo tuqsadee kanarraa gadi deemtanii siitingii kan jedhu kana barbaadattu jechuudha. Siitingii erga argattanii achis siitingiirra ni seentu. Siitingiirra erga seentanii gadi deemtu. Kunoo erga xiqqoo ishii gadi deemtanii kunoo active status kan jedhu kana kunoo siitingii kana ni argattu. Siitingiirra ni seentu. Erga seentanii kunoo asitti kunoo kanan of gootu jechuudha. Kunoo as xuxxaniit ishumarra xuxxaniit kunoo turn off chat kan jedhu kanarra xuquudhaan namni akkasiin irra hin jirree fi akkasiin irra jirtan akkatti adda baasuu hin danda'u jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf as galee yoon isinitti agarsiise kunoo asirratti namoonni akka irra jiraniif irra hin jirre baruu nan danda'a jechuudha. Kunoo gaara kanarra mallattoo diimaa ni agarsiisa. Akka hin jirre yoo barbaanne akka irra kaawwachuu ni dandeenya. Nuti irra jiraachuu hin barbaannu, akka nuti irra jirru namni arguu hin barbaadu warri jettan akka ittiin irra kaawwachuu dandeessu. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaanaaf ta'an isiniin jedha. Sandura garuu warroonni YouTube channel keenya faarratatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalama. Mallattoo bukeetti dhufu tuttuquun ol kan jedhu irra kaawwachuun yoomuu viidiyoon keenya akkasiin qaqqabu taasisa isiniin jenna.